Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa kenna faaya artii turban kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee ka isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa kenna faaya artii arraatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan geenna. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaafi wal duraa duubaan isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan geennu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba artistii hangafaa kabajamaa artistii Nuhoo Goobana mata dureen isaa lallabanne jedhu sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi ergaa bareedaa qabu kan ilaallu taha. Lallabanne nu qabsaa'oonni iyyanne lallabanne Oromootatti iyyanne nutti hirmada nu jabeessa nutti hirmada nu jabeessa akka booddeen ishee nu ileen jedha nutti hirmada nu jabeessa nutti hirmada nu jabeessa akka booddeen ishee nu ileen jedha lallabanne Saawonni iyyanne lallabanne saawonni iyyanne nutti hirmada nu jabeessa nutti hirmada nu jabeessa itoo yeroon hin dabarree. Kabajamaa artistii Nuhoo Goobana abbaa sagalee kiloolee fi nama yeroo dheeraadhaa ummata Oromoodhaaf jiraate afaan Oromootiin weellisuun sagalee ummataa ta'aa turee fi akkasuma nama jabaa waan boru dhufuu fi waan har'allee sabni isaa itti jiru kana keessa jiru tilmaamuudhaan walaloo fi yaadaloo tarree galchee lafa nuuf kaa'ee nu biraa deemedha. Ardi kijanti tahu sira umrin kian turu andil dilan tahu sira umrin kian turu Porti katiwaru Kakabai sojiru nunjalan Porti katiwaru Kakabai sojiru Waamalee sirba isaa kana hin filanne yeroo ammaa uummanni keenya keessa jiru yeroo akkaan murteessaa fi yeroo hamtuu waan dubbatanitti wallaalame yeroo malaa fi falli sababal'aa kana harkaa itti bade uummanni gara deemu wallaalee qe'ee isaa irratti jiraachuu dadhabee akkasuma nama jireenya isa dhoorkellee waliif wallaalee keessa waan jirruuf sirba osoo hin taane boo'icha haati teenna Oromiyaan iyyaa jirtu waamicha nuuf godhee kan filannedha. Kamili murame Ajiraju frakame Kai solalu ichijame Kaibni guya itidame
kalalisee roba galmo kalalisee roba galmo kanurra indagalle kalalisee roba galmo kalalisee roba galmo kanurra indagalle lalabanne Saboni iyane lalabanne Saboni iyane nutirmada nujabeisa nutirmada nujabeisa yaron dabare Artist Nuhoo Goobana nama jabaa Oromoof Oromiyaadhaaf gatii himamee dhumuun dandeenye godhe yoo ta'u yeroo dukkanaa sana keessatti nama qabsoo Oromoof jedhee aarsaa guddaa kaffalee bara jireenyaa isaa ofii fi maatii isaatiif illee osoo hin jiraatin saba isaaf jiraatee saba isaaf biyya isaa osoo hin ganin tokkummaa ilmaan Oromoo osoo lallabuu addunyaa kanarraa nu biraa boqate. Kope karchishani daba akka jaween nulitine kope karchishani daba akka jaween nulitine Sumuni takadaba kusane akantune Dhamsaa Kenya dabarfanne Dhamsaa Kenya dabarfanne kabote kerune nunjeran Dhamsaa Kenya dabarfanne Dhamsaa Kenya dabarfanne Artist Nuhoo Goobana qabsaayaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ture yoo ta'u nama bosona Oromiyaa irraa eegalee hanga biyyoota addunyaatti qabsoo Oromoo gaggeessuudhaan nama jabaa seenaa yoomiyyuu isa hin daganneedha. Lalabanne Robotatti iyyanne lalabanne Qabsaa'onni iyyanne nutirmada nujabeisa nutirmada nujabeisa isoo yaroon dabate Nutirmada nujabeisa nutirmada nujabeisa akabote Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirbaa weellisaa jabaa fi reef lafaa dhufaa jiru Artist Mudiin Jamal mata dureen isaa shaggariin hin hafu jedhu waggaa 2 dura ummata biraan ga'ee kan ilaallu ta'a. Laloon hin baatu korraafu fardii kophaan kaatu kolfaaf Laloon hin baatu korraafu fardii kophaan kaatu kolfaaf Shaggariin hin haftu hundaafuu lama dhabuun taanu kolfaaf Laloon hin baatu korraafu fardii kophaan kaatu kolfaaf 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 Weellisaa Mudiin Jamal weellisaa jabaa fi beekamaa abbaa sagalee kiloolee nama jabaa sirboota hedduu hojjechuudhaan ummata biraan ga'e yoo ta'u
keessattuu sirba weellisaa beekamaa Jeneraal Aartist Umar Suleymaan fakkeessuudhaan sirbuudhaan beekama ture. Sirba kanaanis aanolee daawwii lafaa aanaa jechaarree nafatti aanaa aanatti aansanii aanarraa dheessuun fafaa jechuudhaan sirba bareedaa ergaa guddaa qabdu kanaan gootawwan ijoollee diidaa warra lolee lolchiisaa ture goota akka gannaa maanfaa faarsee nu yaadachiise. Aanolee daawwii lafaa aanaa jechaarree nafattaana reeffattaan sanii aanarraa dheessuun fafaa. Aanolee daawwii lafaa aanaa jechaarree nafattaana reeffattaan sanii aanarraa dheessuun fafaa. Guyyaa boraaf guyyaa morka goonni rasaasarra daddafaa goonni rasaasarra daddafaa dhiirri rasaasarra daddafaa. Guyyaa boraaf guyyaa morka goonni rasaasarra daddafaa dhiirri rasaasarra daddafaa goonni rasaasarra daddafaa. Keerroo nageessoo kiisa dhiira wayyalaa yoo na singeenee barri ilmaanayya. Azuuleerra naannahee atelee gahee mandoonga maanjira dhombiriin bahe. Mamma gala madada ijoollee diidaa harka kennuu didee gannaa amaanfa. Weellisaa Mudiin Jamal sirbuma kana keessatti gootummaa fi jabummaa ilmaan sikkoo mandoo ibsuun jilaaloon hinaafuun qorraafuun fardi kophaan kaatuun kolfaafuu jechuudhaan dhugaa ilmaan sikkoo mandoo azuulee fi haroo qeerroo akkasuma aanolee irratti aarsaa kaffalan nu yaadachiise. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. Daggariin hin haftu hundaafuu lama dhabuun taanu kolfaaf. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. 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 Babu fardi kophaan kaatu kolfaaf. Aanolee daawwii lafaa aanaa jechaarree nafattaana reeffattaan sanii aanarraa dheessuun fafaa. Jaalan koo lafti meetaa jajjabaa dhugaadhi dandeetta of agarsiisine yaaboo hangam geetta. Itti dabaluun xumura irratti weellisaan kun goottan qaqqaalii kaleessaa warra qeerrummaan seenaa boonsaa dalage kanneen akka qeerroo nageessoo osoo humna suroo fi akkasuma leenjisoo diigaa dabalatee ijoollee maazazaa nu yaadachiise. Guyyaa boraaf guyyaa morka goonni rasaasarra daddafaa goonni rasaasarra daddafaa dhiirri rasaasarra daddafaa. Guyyaa boraaf guyyaa morka goonni rasaasarra daddafaa dhiirri rasaasarra daddafaa goonni rasaasarra daddafaa. Keerroo nageessoo kiisa dhiira wayyalaa yoo na singeenee barri ilmaanayya. Azuuleerra naannahee atelee gahee mandoonga maanjira dhombiriin bahe. Mamma gala madada ijoollee diidaa harka kennuu didee gannaa amaanfa. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. Daggariin hin haftu hundaafuu lama dhabuun taanu kolfaaf. Laaloon hin baatu qorraafu fardi kophaan kaatu kolfaaf. 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 Fardi kophaan kaatu kolfaaf.
Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan yeroo dhiyoo kana uummata bira ga'e sirba jaalalaa weellistuu Nasra Gursumii fi akkasuma weellisaa jabaa abbaa walaloo wiirtuu lafee dugdaa artistoota Oromoo kan ta'e weellisaa Ibrahim yookaan Ibrahim Tirrii cimdiidhaan hojjetan mata dureen isaa arsoomni qorsooma jedhu isiniif filannee jirra. Mando hofsi kofa harsi mare shamba godi yuba dadasi aye weellistuu Nasra Gursumii fi weellisaa Ibrahim Tirrii walaloo sirba kana aadaa uummata sikkoo mandootiin kan hojjetame yoo ta'u barreessaa walalichaa Ibrahim Tirrii ture. Sirbi kunis akkuma torbee kana keessa uummata bira ga'een walaloo sirbichaa irratti komiin hubannoo hin qabne tokko tokko kaa'u ture. Walalicha keessatti akkaataa waamicha obboleewwan lamaan wal duraa duubaan itti waaman irratti walalichi mandoo sikkoo jechuudhaan kan dhiyaate yoo ta'u itti waamamni isaa immoo ilmaan gafaa irraa ka'uudhaan sikkoo mandoo jechuun addunyaa hunda biratti kan beekamu yoo ta'u kanumaan wal qabatee sirba bareedaa kana keessatti akkamitti quxisuurraa eegalee isa jedhu irratti komii dhiyeeffataa turaniin sirbicha haa daawwannu. Duddachiisa sirbi Tirrii koo si barsiisa. Sirbi kun Tirrii fi reegee akkasuma immoo sunsumeedhaan kan hojjetame yoo ta'u Ibrahim Tirrii wajjin wal jalaa qabuudhaan sirba baay'ee bareedaa aadaa sikkoo mandoo sirriitti ibsu kan hojjetamedha. Gararrahaan jeel qabeetiifu sirba Tirrii koo si barsiisa. Oromtitti martiin dugdachiisu sirbi Tirrii koo si barsiisa. Duddachiisa sirba Tirrii koo si barsiisa. Ashumare mar itti dabaluun weellistoonni kunniin sirba baay'ee bareedaa ta'e kana keessatti viidiyoo kiliippiidhaan kan hojjetan yoo ta'u qulqullinni waraabbii fi akkaataan uffannaa aadaan ittiin miidhagfame waan addaa nama daawwachiisa. Weellistoonni kunniin meesikkoof mandoo faarsii shambaa godhii yuuba daddaayisi jechuun shaa godhanii miidhagsanii hojjetanii. Mando hofsi kofa harsi mare shamba godi yuba dadasi aye ya baju behna are heda aye shamba godi yuba dadasi mare shamba godi yuba dadasi
badadaati ayee. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenna faaya aartii torban kana asirratti goolabamaa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa isiniif dabru daawwadhaa jechaa gamanumaan nagaa isinitti dhaammanna.